Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan kaasuu shawaa nagaa jirtu nageenyi waaqayyoo bakka jirtanii fi lafa jirtanitti isin haa ga'u isiniin jechaa akkam jirtan bakka jiraattani. Baga immoo yeroo isaa kana waaqayyo eegee tiksee yeroo tiksaatii kanaan guyyaa kabajamaa guyyaa jaalatamaa guyyaa kanaan isinillee isin ga'ee bulchee yeroo isaa kana dabarsee waaqayyo isaatii fi yeroo amma irra jiru kanaan waaqayyo kan nu ga'e hunda keenya maqaan isaa kan galatoomeef kan ulfaate haa ta'u isiniin jechaa akkam jirtu. Hundi keessan kan baadiyyaa kaabaa kibbaa osoo hin jennu hundi keessan jaalatamtootaaf kabajamtoonni uummanni keenya akkam jirtu. Baga ayyaana soomii guddicha Faasigaatiin illee itti isin ga'e akkasuma immoo guyyaa Hamusii guyyaa gooftaa keenya duuka bu'oota isaa luka dhiqeen illee bakka isin ga'e isiniin jechuun jaaladha. Akkam jirtu fayyaa keessanii illee nagaa jirraa fayyaa jirramee baluu nageenya waaqayyoo gaafattee walitti deebinaanaan. Ashama maatii keenya nageenya waaqessiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa jirtu nutis nagaa jirra galata waaqaa isinis akka nagaa taatan immoo waaqayyo irraa abdii qabna kan biyya keessas biyya alaas jirtanii nageenyi keenya akka jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jenna nuti jirra galata waaqayyo. Egaa baga guyyaa dhukkubbii sooma gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos torbee dhukkubbii baga geessanii. Akkasumas egaa torbee dhukkubbii kana guyyaa shanii ara guyyaa afurfaarra jira guyyaa kamisaati jechuudha. Baga guyyaa gooftaan keenya duuka bu'oota isaa miila dhiqee guyyaa isaa baga geessanii isiniin jenna. Egaa akka amantaa kiristaanaatti hundi keessanuu beektanii guyyaan hunduyyuu guyyaa addaati waan ta'eef torbeen kun jechuudha. Hunduu hiikaa mataa isaa qaba. Kanaaf guyyaan kamisaa immoo guyyaa duuka bu'oonni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gada fuqa'ummaa isaa agarsiisee duuka bu'oota isaa waaqa ta'ee waaqayyo egaa barumsa guddaa akka irraa barannu duuka bu'oota isaa gaddeebu'an miila isaanii dhiqee egaa guyyaa isaatti egaa yaadannoo irra guyyaa duuka bu'ootaati. Egaa kunis fakkeenya guddaa nuuf ta'a. Egaa waaqayyo gaddeebuu isaatiin gadi fuqa'ummaa isaatiin duuka bu'oota isaa hiikee baga geessanii isiniin jenna. Egaa kaasuu wajjin immoo viidiyoo maal qabannee ofne seetanii egaa fakkeenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nu barsiise. Egaa narraa baradha akkuma jedhe nutis kiristaanonnis immoo duuka bu'oota isaa waan taaneef irraa baranna fakkeenya gooftaa keenya jechuudha. Nuti immoo mana amantaa deemnee galle nutis egaa mana keessatti immoo fakkeenya gadi fuqa'ummaa jechuudha. Xiqqaa osoo hin taane gooftaan keenya waaqayyo gooftaan gaddeebi'ee duuka bu'oota isaa miila isaanii dhiqe jechuudha. Nutis immoo fakkeenya isaanii kun xiqqaadha kun hiyyeessa kun dureessa jennee ol qooduu osoo hin taane egaa hundaa fakkeenya gooftaatiin xiqqaas ta'ee guddaas ta'ee hiyyeessas dureessas ija tokkoon laaluu qabna. Ija tokkoon laallee waan gooftaan keenya nu barsiise immoo hojiirra oolchuu qabna jechuudha. Egaa kana fakkaataa isiniin jenna. Egaa baga geesse akaasootis. Abeenya ijoollee baga geenye. Kanaaf egaa amma ammaaf mee waan qopheessine qabna. Mee baluu biraan jammaraa baluu yookaan immoo anatu ishiidhaaf jammaraa yookaan immoo isheen anatu ishiitu naaf jammaraa walumaan kan laallu taane. Kanaaf ammatti egaa egaa soomni waaqayyo jedhe guyyaa boruu sigdatiidha. Jalaan gaacharraa guyyaa meeqaan nu hafe guyyaa lama qofaan nu hafe kan kanaan nu ga'e immoo du'aa ka'umsa gooftaa keenyan illee nu haa ga'u waaqayyo gooftanii isiniin jenna. Egaa maatii keenya ayyee maatii kabajaa maatii jaalalaa yeroo ibsaatii kanaan hunda keenya waaqayyo tiksee geekaa kan nu ga'e fakkeenya gooftaa keenyaa amma baradhaaf luka jammaruu nidha. Kanaaf ifama hojii akkanaatti taa'e maaliif asuma hundaa'aati as taa'e rakkoo qabu. asii kottu inni gargaarfadha garuu Maaliif lukaan maalaati tanaan dura luka sitti beekuma. mana ittillee egaa dursa kaasuu jammara ani jammaru garuu Rakkoo qabu nasi dhiqaa. isheen Isheen ho'aa kaafunne garuu xurii biraa sirraan baasamu. Baay'ee qabdaa.
Turii hin qabu. Naa akkana isin hin jenna. Kanaaf maatii kabajaa, maatii jaalalaa isinis immoo warroonni haadha manaa keessan biraa qabdan yookaan hangafoonni keessan yookaan quxisuun keessanis hin bira jiraatu. Nuti nama lama. Waggaa irraa yoo rabbi jedhe immoo nama 3 walii dinna. Har'aaf immoo nama lamaan dhiqachaa irra. Kanaaf namni biraa waan bira hin jirreef jechuudha. Sila namoota baay'eedhaaf siquu dandeenya. Kanaaf nurraa fagoo jirtanii dhiifama nu godhaa isiniin jechaa. Karaa walii dhinna jechuudha. Kanaaf gaa waan hunda keenya nu haa ga'u jecha. Kanaaf hin qirqirfattu ati garuu. maaltu na qirqirfachiisa maal hin qirqirfatta hin qirqirfataati lafa deemuun qirqirfatta harki keetiif lunni tokko jechuudha. Naa kana isin jenna maatii jaalalaa, maatii kabajamtootaa fi maatii ulfaataa, maatii uummata Oromoo. Galatoomii kaasu. Hayyee. Amma immoo taraa kiyya jechuudha natti dhiqaamu. Nuni xiqqishuudha yaa xiqqishuun ishii naa dhiqudha. Ammaan jaamaa baafadhamte. Nuni xiqqishuudha. Baay'ee waan irraa dhiqu hin qabdu. Naa isiniin jenna kaa baga nuun ga'e baga isiniin ga'e isin jechuu jaalanna hunda keenya nu baga ga'e. Waaqayyo ayyaana waggaa ayyaantutu argaa Oromoon kun waa beeku malee waan jedhu ayyaana waggaa ayyaantutu argaa kun hin argu kun biyyoo jala jira. Hundi kana argu kan kana hanqatee guyyaa meeqa boqotu jira guyyaa takka jedhee guyyaa lama jedhee kan boqotu jira. Kanaaf hundi hin argu jechuudha kana. Kanaaf beekatti hin hojjetamina. Miti maa kana sodaadha. Koyga. Koyga. Ndee koy si bari kan. Waan qabu maa. Sodaata sunne jechuudha. Lukaa gisee hundaan luka yoo qopheede bakka inni kaatu jechuudha nama jalatti. Nagaa bakka galatu. Galatoo. Odaa sinni kimoo. Bakka gaheera. Singo gosa goisi. Nama qaarti ishii waan ta'eef mooqa fi dhiquu garaagara miti ree. Kanaaf ishiin nama qaarti. Ani mana dhiquu jireen malee na hawwatu hin jenne waan ta'eef. Maaf hundi keessan guddaa galatoomaa isin jecha bakka jirtaniitti lafa jirtanitti jaalalli keenya fi kabajni keenya simbira argau isin jecha isin jaalanna guddaa isin jaalanna. Isinis akka jaalattan abdii qabna. Bakka warra baatinatti fakkaatanii qabu. Agarsiis gosa. Namatu dhibama namatu jidduu nanii walbalaan kokkaaraa kanaaf biraa jennu. Kanaaf hin jenna galatoomii kaa'attee baay'ee si galatoomfata. Inni akkasii maatii keenya hojiin kunillee nu salachee kanuma deemaa ta'u waan ta'eef maal goone yoo cufnee ka'e nutti annoo jira nutti akaaka'u yoo cufne jechuun balbalumaa suuqimaa yoo gadi cufne nutti akaaka'u kanaaf kaasuu nama deeme kana fakkaata. Egaa waaqayyo gooftaan immoo kan bara naannu ga'e bara dhufuunis kan waggaa waggaattiinis nu haa ga'u hunduma keenya iyyuu maatii keenya kan biyya keessa biyya alaas jirta hunduma keessanuu waaqayyo kan waggaa waggaatti isin haa ga'u isiniin jenna. Luba baay'ee das nama jira qopheen ayyaanaa
Baay'ee tokko dessa nama jira simbiroo akkam maal fakkaatame obboleewwan keenya biyya hambaa jirtanis ta'ee biyya keessanis qophiin maal fakkaata nu bira kana fakkaata baay'ee tokko dessa nama jira egaa guyyaa boruutinis nu haa ga'u akkasumas immoo iyyuu du'a ka'umsa isaattinis waaqayyotti nu haa ga'u nutiin keenya inna malee waaqayyoon namaan ga'a waan ta'eef egaa kana fakkaata baay'ee tokko kan dessa nama jedhudha. Akkuma isin jenne ka qophii ayyaana bara kanaati irratti wanni hunduutti illee gaarii ture dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee gaariidha waan hundumtuu jechuudha miti reekaasu Bareeda. handaaqoon illee kaashaa waan waddani maaltu jira. Haala waa tokko horiin illee bareeda. Namni fakkeenyaaf duraan yeroo ayyaana irratti wanni hunduun dabalaa ture. Bara barana kana dhugaa waaqayyoo dubbachuun mangistiin keenya illee haa ulfaatu. Baay'ee bareeda wanni hunduu haala nageenyatti xixinnoo ishii naannoolee bakka bakkatti xixinnoo wanta nama gaddisiisudha malee keessaayyuu naannoon keenya kun baay'ee bareeda. Haalli gabaallee lukkuulleen baay'ee bareeda. Akka barreen gaddaa sa'aatii kanatti lukkuu jabaa yookaan immoo lukkuu guddaadhaan akka 400,000, 500,000 akka 200,000 lukkuun bitamaa ture. Barana hoo birriin 600 torba 8 guddaa ta'eetu lukkuu guddaa akkam guddaa ta'eetu lukkuu birrii 900 fi 850 naannaa kana jechuudha. Hoolaanis akkasuma. Hoolaan illee horiinis guyyaa kaleessaa guyyaa har'aa kana infoormeeshinii xiqqoo akka na bira ga'etti barree hamusiidha. Guyyaa har'aa kana xinnoo ishii horiin xiqqoo waa dabale horiin foonii kan jedhama xiqqoo waa dhaga'e malee baay'ee jiddu galeessa jechuudha. Rakkasa sin jedhamu, wuddii sin jedhamu haaluma namni keenya danda'e itti fayyadamudha jechuudha. Warroonni biyya keessa jirtan hin beektu, warroonni biyya keessa hin jirretu xinnoo waan kan infoormeeshinii hin qabne jechuudha. Kanaaf haalli ayyaana qophiin ayyaana baay'ee dis nama jedhu dhugaa waaqayyo. Torbee darbe keessa hiriyoonni keenya yookaan immoo obboleewwan keenya obboleewwan jaalalaa warri musliimaattis kan dabarse baay'ee wanni hunduyyuu guddinnatiin qabu. Haala bareedaa haala tasgabbaa ta'een jechuudha. Kunis immoo kan mata kiristaanaa kan amma hiikkachaa jiru faasigaa sooma guddichaa hiikkachaa jiru kunis wanti tokko wanti guddiidha jedhamu jiru jechuudha. Fakkeenyaaf haala lukkuu taanaan gabaa shunkurtii barreen gaddaa shunkurtii filchataa irratti na yaadadha. Shunkurtiin surma gabaarra dhabame. Gannaafuu dhabame. Gannaadhaafis hin dhabame. Fakkeenyaaf naannamni keenya naannoo baadiyyaarraa achi jiru warri jiran baadiyyaa achi dhufanii asii magaalaa sallaa kana jechuudha. Asii shunkurtiin bitnee ergineefi jechuudha maatiidhaaf. Maaliif naannaa magaalaan jiru achitti dhabamee jechuudha. Naa wanni guyyaa kaleessaa mooyyuu guyyaan kaleessaa fakkeenyaaf guyyaan har'aa jechuudha. Mannus gabaa deebinee baay'ee waan dasname jechuudha haala gabaa keessatti olaaltu. Innaa kanaaf hunda keessanii nuu baga siniin ga'ee kan dhufu hunda keenyaa nu haa ga'u nama ji'a waggaa waaqayyo kan nutti nu haa godhu siniin jecha soomiin immoo guyyaan boru immoo guyyaa sigdatiiti. Hundi keenyayyuu immoo wanta naan dura hojjechaa turre wanta naan dura yakka raawwachaa turre ji'a soomaa kana keessa cubbuu jiru hundumaayyuu namni futsumii miti namni dogongoraa cubbuun hojjeta. Kanaaf immoo cubbuu hojjete san soomaaf sigdatiidhaan waaqayyoo fi yoo kadhate waaqayyo akka namaa miti garaa namatti hin jabaatu waan ta'eef hundumaayyuu dhiifama namaa godha jechuudha. Fakkeenyaaf waa wayii beekuu dandeessu. Namni ganama yaa rabbi nagaan na bulchi ta'e nagaan na oolchi jedhee manaa ba'u tokkoo fi namni akkasumatti algumarraa bu'ee waa'ee waaqatti si yaadan waa'ee mana ofii si yaadan isin jedhee manaa ba'u tokko yaadni isaa qixxeedha qixxeeni. Namni sun qixxees waa milkaa'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf hunda keenyayyuu waaqayyo kan bara naannu ga'e bara dhufu hunda keenyayyuu musliimaa kiristaana sabaan odoo waliin qoonne gosaan odoo waliin qoonne jaalala akkamatti waaqayyo hunda keenyaaf jaalala nuu kenne nama waggaa kana ga'u waaqayyo nu haa godhu siniin jechaa ayyaanni kunis immoo ayyaana jaalalaa ayyaana gammachuu ayyaana wajjin qoodannee wajjin nyaannee wajjin dhumnu hunda keenyaaf nu haa ta'u nuti torbee darbe yookaan torban lamaan darbe hiriyoota keenya hiriyoota musliimaa ni qabna wajjin nyaannee mana isaaniitti wajjin dabarsinee turre nus immoo amma hiriyaadhaan akkuma walitti dhiyeenya jiruun wajjin nyaannee gammachuu kana waliin qoodannaa abdii walirraa qabna jechuudha. Kanaaf sinan jaaladhaa sinan kabajaa lafaa fi bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo simbiraa ga'u sinin jechaa warroonni immoo viidiyoo sinitti illee viidiyoolee sinitti dheerachine dhiifama nu godhaa sinin jechaa. Kanaaf mee baluun nageenya sirriitti dhaammattee viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti.
horaa bulaa deebanaan isiniin jedhanii beebaluu waan jettu immoo shira dhageenya. Egaa viidiyoo isinii irrasinuu dhaggeeffachuun nama ofa waan ta'eef egaa viidiyoon keenya guyyaa irraa kana fakkaataa nagaa nuuf ta'a waaqayyo gooftaan immoo kan biraan naannoo kee waggaa waggaan nu haa ga'u nuuf jiraadhaa isiniin jennaa isin jaalannaa baay'ee viidiyoo keenya nu goola. Fayyaa ta'a horaa bulaa deebanaa. Nama sagginaallee.